bishaan zayitiin danfaan itti naqamee haala baay'ee nama suukanneessuun haala hedduu nama rifachiisuun waan ilmi namaa dhala namaa irratti raawwanni turre raawwatamee dhugaa dubbachuudhaaf suuraa fi viidiyoon achirra mul'atu sunii fi haalli amma inni keessa jiru wal bira qabanii nama tokko akkanatti itti mee afaaniin dhaqee seenee ilaaleetiin akka tasaa hayyamanii fi wanni kun yeroo akka isaasuuf dhugaan fakkaatu jedhe haalli inni keessa jiru amma tokkoffaa qaamni seeraatis warri hospitaalaatis itiksiin fayyaadhaa dhorkaadha nama akkana jiru gabbaa sun hin ta'u nuun jennaani firraa dhiisnee haalli inni keessa jiru xiqqoo siyaarra ammoo dhiitaan sun daran dachaa daqiiqaadhaan sekendiidhaan dabalaa ture ammoo xiqqoo akka waan dhaabbateetu xiqqoosii jijjiiramnu hin jira alhamdulillah irraa dhiitaan daqiiqaadhaan dabalaa ture walumaa galatti obboleessi keenya yaala yeroo gabaabaa qofa osoo hin taane yaala yeroo dheeraadhaa barbaada mallaqas waa wayyaa barbaada yoo rabbiin dandeettii isaati quwwaa quduraa isaa inni hin danda'a bakka kaleessaa yoo deebise alhamdulillah yookaan ammoo abdiin qalbiin saayikoolojikaalii qaamni isaa harki isaa lapheen isaa mataan isaa keessaa mudhiidhaa ol miidhamee jira akka malee yaa du'aa goonee fi waan qabnu walitti darbinee waan qabnurraa yaallee hammate wayii rabbiin fayyaa haa deebisuuf jennee du'aa goonaa fi wanni jiru kana inni akkaawuntiidhaan wal qabatu ammoo guyyaa kaleessaa Abu Xalaa fi akkasuma Barsiisaa Ahmad namoota baay'ee wajjin taanee waa'ee akkaawuntii haasaa turre akkaawuntii isaa yoo ta'e inni haalli inni ittiin fayyaan isaa yeroo tokko dadhabuu danda'a yeroo tokko wallaaluu danda'a yeroo tokko haalli adda adda jijjiiramuu danda'a waan ta'eef akkaawuntii isaa hin ta'u jechaan turanii akkaawuntii namoonni biraa akka bananiifillee baay'ee yaale booda namni hunduu akkaawuntii isaa haa ta'u irratti erga walii galle booda namuutu akkaawuntii isaa haa ta'u jennaan eega namni baay'een kun akkaawuntii isaa haa ta'u jedhee sagalee ana caalee diduu hin dandeenye akkaawuntii isaa akka ta'u goone saniifuu hanga ammaatti hawaasni karaa viidiyoo guyyaa kaleessa viidiyoo Ustaaz Ibsaa Hasanii fi akkasuma viidiyoo hanga gadhiise Ustaaz Abu Xalaa wajjin taanee gadhiifne akkaawuntiin gadhiifamee fi akkasumallee Bilaal Oroo guyyaa kaleessaa sochii tokko godhan inni hanga ammaatti qarshii miliyoona 1,500 ol akkaawuntiitti akkaawuntii rasiidha. Kun ammoo osoo namni heddumminaan hirmaatiin osoo beellamni kun jiru irra hedduun nama biyya keessaati qarshiin baay'inni qarshii 50 qarshii 100 200 500 kuma irra hedduun mallaqaa namoota 10,000 lakkaantu birrii xiqqaa walitti darbeetiin hanga ammaatti miliyoona 1 fi wayi akkaawuntii isaa seeneetiin jira alhamdulillah. Inni biraa ammoo guyyaa kaleessaa yaala isaatiif taasifamuudhaaf mallaqna gaafa warri receptioniidhaa gaafatu Sheekh Jamaal Aliyyi dhufanii yaala isaaf barbaachisu hunda asitti hin kafala jennaan warra hospitaalaatti gaafa bilbilu warri hospitaalaa rakkoo hin qabu eegasa ta'e eegasin dhuftanii nuti waan tokkollee isin irraa hin barbaannu yaala inni biratti godhamu hundaaf haga dhumaatti baasii tokko malee nuti cufaa jedhee warri Keerlaandi rabbiin irraa haa jaallatu yaala addaa bifa VIPtiin bifa adda ta'eetiin nageenya taasise kan nama ol seenuu fi nama gabbahu hayyama nama as jiru beekamtii namaatiin malee ka ol seenuu fi gabbahu hin taane manni yaala Keerlaand haala addaatiin kan nam tokkollee seenee akka barbaade gaafachuu hin dandeenye bifa addaatiin eegumsa isaa haala fayyaa isaa irratti sa'aa 24 doktoroonni dhaabbatanii wal'aanuu jiran jechuudha. Mallaqa illee kabirri takka illee hin gaafanne waan hunda nuti danda'an jechuudha. Isaan asuma illee nu galateeffadhaadha rabbi irraa haa jaallatu warra Keerlaand waa hedduu nu gargaaranii haala saniin booda Ustaaz Sheekh Jamaal Aliyyi akkaawuntii irratti waan niyyate dabarsee fi waan jiru fuuldurallee akka tasaa biyya alaa deemanii bilbilanii gaafataa turan irrallee waan jiru hundaan jirra waa takka halkanii guyyaa wama yaala isaa irratti xiyyeeffadhaan malee waan birriidhaa hin yaadina. Abbootiin qabeenyaa baay'een nu bilbilaa jiran alhamdulillah hawaasni keenya hedduun keessan inshallah du'aa'imaa fi akkasumallee nudillee keessaa hafuun qabnu waan dandeenyu waan qabnuun du'aa'iidhaan yaadaan cinaa dhaabbachuudha qabna. Waa'ee akkaawuntii irratti akkaawuntii ani Abu Xalaan banuudhaaf yaallee turre anillee akka tasaa guyyaa 4-5 booda gara
yoo rabbi na laafise gara biyya alaan deema waan ta'eef maybe account sochoosuun naaf maybe account sochoosuun naaf mijatu Abu Xalahaadhaan yoo account maqaa nama lamaatiin bannee kophatti sochoosuu yoo kasee fayyadamu ta'e been gaafannee isallee hayyamuu hin dandeenye saniifuu yoo yaa Allah illee diddama barreessee jira galcha nama ma barreessu asalaam gubbaa beektanii haraarra jiran isaa lallaba nama beeltii ta'e sanatti mul'isana isin waan ni godha qabattoo bakka tiyya guddadhaa bas la ilaha illallah ayye صوت أبا أدري نقام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. سأقولك يا جرا. إن جرا تطرد فايوت يا مالي. ما يبغى ديبو ند ديبسارة. بوا أبسنا ديبس إن شاء الله. أي دري ملا تناما. الحمد لله الحمد لله. يا إنجمه أيه كمالي سنة بس إن شاء الله رجالة ربي. كاونتي بركة باك جراوند ربريسا. أنا. أشرا بربريسا أنت سمبر ويا. نمني دونغا فتا بربريسا. ولا تعرف. نو باك جراوند لود يفتن كجيلو بربريسا وبرت. ما برامو كده. background load iftan kajela barreessuu ni dandeessani. Ya jamaa barakallahu fiikum koplinki godha obirratti yoo barreessitanii jettan barreessuu dandeessani. Isarra barreessitanii ta'uu danda'a. Koplinki godha abdii irraa wanni hambifannu hin jiru. Jiini kun ji'a Ramadaanaati, ji'a ulfaataadha. Qabeenyi tamaa ummata keenya qabeenyi yoo abdiin taane ennuuf illee ta'u barakallahu fiikum irraa hin hambifattan jennee dullee wanni isin irraa eegannu hin jiru. Kanaaf waan qabdan hundi keessanuu niyyadhaa obboleessa biraan qabu obboleessi anaaf isini kanaaf isinis jabaattanii warri kuwwan namoo waan jedhaa ture akka itti arrabsaaran hundi keessan wanni argitanii namoota kanallee mataa isaanii gadi qabuu qabna. Abdiin ni fayya inshaallah bi'iznillah. Jabaadhaa bira dhaabbadhaa warri 20 barreessaa 30 illee jettan 30 50 illee warri 50 waan jettan san barreeffadhaa haga dandeenya ol isin harkifna inshaallah. Barakallahu fiikum. Jalqaba. Ustaata mooditara yoo dandeettan nu kenna. Oh yeah, isin kana nama tokko irraa fuudhe. Dadhabeen bas. I'm gonna be turn off my camera. I can't. Me. لا إله إلا الله. Sini kanneen jira Bilaal ayya.